Jala bultii ayyaana irreechaa eessatti galma Barbudee artistoota keenya bebbeekamoof jaalatamoo Qamar Yusuf eessona qabannaa jeen Oromiyaa Anrolam Gosa Shakiree Dinqisaa Dabala Nanawwee Wisiisa Geetaachoo Hayilamaariyaam عمل ما لوات كدا يا شري بولرا يا شري بولرا يا شري بولرا تادلا غمچو سبكو سابقم تانو دچان سبكو سابقم تانو دچان كي ابا كنيا اورمينالو كي ابا انمولي شاگه شروپه نوا كيمال كابونا ربي كدنا بنتلو يانا ربي كدنا كان دودان ورمو الك سبغرا بلتو سبغرا غلانا ورمو لميكيا كوتفيري چبانا hoteelonni magaalaa Finfinneetti argaman keessummoota ayyaana irreechaa kabajuuf gara magaalattiitti imalaniif dhibbeentaa 40 gatii hir'isuuf akka jiran himame. Caaltuu badhaasoo bal'ina oduu kanaa akka nuti isiniif dhiyeessite. Hoteelonni magaalaa Finfinnee keessummoota ayyaana irreechaa dhufaniif gatii persentii 40 hir'isuufi. Sanbata dhufu magaalaa Finfinneetti kan kabajamu ayyaana irreechaa hora Finfinnee sababeeffachuun hoteelonni magaalattii keessummoota ayyaanichaaf dhufaniif gatii hanga persentii 40 hir'isuuf akka jiran himame. Gaaffii biiroon aadaa fi tuurizimii magaalaa Finfinnee torban darbe hoteelotaaf dhiyeesse irratti hundaa'uun hoteelonni gatii tajaajila isaaniif kaffalamu harka 40 gadi hir'isuu beeksisaniiru. Pirezidaantiin waldichaa aadde Asteer Solomoon akka himanitti gaaffii waldaa abbootii qabeenyaa miseensota waldichaa ta'an hoteelota 170 ta'aniif dhiyaate irratti hundaa'uun hoteelonni kunneen hir'isuu gatii taasisuu beeksisaniiru jedhame. Aadde Asteer dabaluun yeroo ayyaanota garaagaraa gatii hir'isuun baratamaa ta'uu himuun kan irreechaa kunis dirqamaan osoo hin taane wal hubannoodhaan taasifamee jedhaniiru. Guutummaa oduu keenya har'aa argachuudhaaf karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork Abbaan fe'ina jibba malee dhugaa dubbachuu fi duubatti hin deebi'u yoomiyyuu taanaan. Intala kana argaa jirtu Ayyuttii jedhamti. Sinii galee yeroo darbee guyyaa nuti qaroo keenya ija keenya akka lubbuu keenyaatti nama laallu artistii beekamaaf jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa guyyaa itti nuti dhabne teenyee gadda keenya yookaanis miira nutti dhaga'amu teenyee ibsannu sana Teedii Afroo yoo yaadattu ta'e Dubaayitti konsertii qaba ture. Guyyaa sana deemtee achitti konsertii isaan faana luka banaa turte isaan faana teessee dhiichisaa turte intalli kun. Ani Oromoon maalii fi nama Oromoon kabajne tokko nama Oromoon jaallanne tokko nama Oromoodhaan of hin jenne tokko akka giddii ati Oromoodha jettanii fi anaaf naan galu dhugaa rabbii dubbachuuf. Sii galee Oromoo meeqatu of beeka Oromoo meeqatu guyyaa irreechaa kana lafeen itti cabee lubbuun itti badee guyyaa har'aan ga'e irreechi kun. Akka kabajamuuf sii galee tola yookaanis isaan rasiin irratti wal dhiittanii dhiichistanii maal gootanii kanaan miti sii galee lubbuu nama baay'ee dhiiga nama meeqaatti dhangala'ee guyyaa har'aa ga'e irreechi kun baduu hin danda'u yoomiyyuu. Kanaafiyyuu Oromoon ofii keenyaaf gaadha sii galee miliyoona 10-12tu irreecha irratti argama sii gala saba Oromoo jaallatu hin jaallanna saba biraa jibbuu miti sii galee nama Oromoon kabajne tokko nama Oromoon jaallanne tokko nama dhiiga keenyatti qoosu nama lafee keenyatti qoosu akkanatti isin giddii waamtanii faana suura ka'uun maanaaf ayidoon maal akka ta'e ani hin beeku dhugaa waaqayyo waan dubbadhu na wallaalsisa sinii galee maaliif ennaan na jibbuu dandeessu waan dhugaarratti nan dubbadha du'een bada malee garuummoo inni nani dubbadhu dhugaa waan ta'eef akka isin sirreessitaniif gara fuulduraatti irreecha irratti sabaaf sablammii yoo barbaaddanii akka kabajaatti waamuu dandeessu irratti haa hirmaatu isaan alaa nama Oromoo jibbu tokko nama Oromoo ta'an Oromoo miti jedhu tokko giddiidhaan ati Oromoodha giddiidhaan koottuu nu faana dhiichisi giddiidhaan koottuu nu faana gammachuu keenya gammadi jechuun maaliif akka barbaachise ani hin beeku murtii uummata maafannisa.
jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhe isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turadha. Warroonni maatii Fayyisee taatan viidiyoo kiyya sheer laayikii sabskiraayibii gootanii jabaadhu jettan guddaa galata qabdan isiniin jechuu hin daganne. Akkasumas warroonni maatii Fayyisee ta'uu barbaadan Fayyiseetu jettanii gama maatii kiyyaatti yoo dhuftan isissimachuun jaaladha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhe isiniif dhiyaadhe baga ayyaana irreechaa bara 2017 isin ga'e isiniin jechuufi egaa ayyaanni irreechaa bara 2017 haala baay'ee nama gammachiisuudhaan kan qophaa'aa jiru ta'uun isaa akka Oromiyaatitti akka Itoophiyaatittis akka kan beekamaa jirudha. Dhiifama tattamaanii muddamee waan hin jiruufi egaa ayyaana irreechaa kana sababeeffachuudhaan hoteelota Finfinnee keessa jiran parsanteeta muraasa gadi qannafameeti kan jiru. Keessummoonni ayyaana irreechaa kanarratti hirmaatan hoteelonni Finfinnee keessaa gatii isaa parsantii 40 kan gadi bu'e ta'uun isaa beeksifameeti kan jiru. Egaa qophii ayyaana irreechaa kana irratti aadaawwan garaagaraatiin aadaa Shawaa, aadaa Arsii, aadaa Jirmaa, aadaa Wallaggaa, aadaawwan adda addaa uffatoota aadaawwan adda addaatiin kan aadaa isaanii calaqqisiisuudhaan ayyaana irreechaa kana walitti qabatu ta'uun isaatis akkuma itti fufetti jira. Kan bara kana ammoo keessattuu baay'ee kan nama gammachiisu ta'uun isaa ni beekama. Egaa ayyaanni bara kana ayyaana gaarii kan tokkummaa kan badhaadhinaa kan itti milkooftanii galtan isiniif haa ta'u isiniin jechuudha. Ayyaana irreechaa kana sababeeffachuudhaan hoteelonni Finfinnee keessatti jiran gaarii isin afurtama. Ayyaanni bara 2017 ayyaanni irreechaa kun ayyaana milkii isiniif haa ta'u isiniin jechumaa fi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaannaa turaadha. Viidiyoon har'aaf qabadhe isiniif dhiyaadhe bakkuma ittiin isin ga'e isiniin jechuu fi asumarratti xumuraa turtii gaarii ayyaana gaarii isiniin jechuun jaaladha. Jala bultii ayyaana irreechaa eessatti galma Barbuudee artistoota keenya bebbeekamoof jaalatamoo Qamar Yusuf keessanaa qabannaa jeen Oromiyaa Androlam Gosa Shakiree Dinkisaa Dabala Nanawwee Wisiisaa Geetaachoo Hayilamaariyaam Amal Maalawaat Gadaa Shirri Boolera Yaa Shirri Boolera Yaa Shirri Boolera Taadalaa Gammachuu Sabakoo Sabagantaa Nundacha Sabakoo